gurguddaa isaaniitti dawwallee jirraa jechuudha kaleessa. Maaliifi lubbuu goota keenyaa dhabuun hin qabnu. Lubbuun handaalan ba'uun qaba. Handaala midhaa keessatti irra hayyuu qabna, beekaa qabna. Intalli gosa qabdi, mucaan gosa qabaa jechuudha. Akka gosaatitti iyyuu holitti gumaa nyaatanii hawlitti haraaramu malee wanti handaalam hajjeesaaf falaxaa isa tajjeese minxaafi dhiiga bichaadha jedhee kuni diin irratti xaxuus immoo diina jalaa fuutanii dhugaa kee jettanii irratti hojjetan tuyyuu nama gubaa jechuudha. Ijoolleen arsii maqaa dhaattee jechuudha. Achi deemteetiyyuu ajandaa keessattumti amantaa har'uma argitanii bukoowwan jechuudha. Diinno asii gootas nu harkaa nyaachuudhaaf hamoommatee jira jechuudha. Gaafa handaalam waa tokko ta'e yookiin hidhaa kana keessa ba'e dhalaan takka harmalloonni jechuudha asirraa gadi baatii dubbadde almaa shalloota jechuudha. Warri har'a ajandaa kennitan kun. Soolamtaanan jechuudha diina yoonii malaaxan haceen iyyuu miila haceen qeerroo jirtuu jedhee dhaggeeffadha. Inni ijoolleen kun rakkoo qabu soolamii fi yoonii sun jechuudha. Yoonii dirbaa malaaxichi jechuudha. Maal jedhe gaafa seenaadhaaf kinoo keessa taa'e kaleessa ol baasee mana kanatti agarsiisaa ture jechuudha feesbuuka isaa. Qeerroo jirtuu haceen jennaan feerroo bittuu jedhee siimannaa du'aa eebbisaa addunyaa wayyaa jedhee poosti godhe. Suuraa haceen makiinaa keessa taa'ee jechuudha. Deemtanii diinatti agarsiitamee yoonii maanyaarra isiniif bira kaleessa koo haa caaluyyuu yoona najjeesee oolan wareegee isiniin agarsiisne guyyaa shaniin na eeggadhaadhee guyyaa shanassan guutetuma wareegee nu agarsiisee. Azzeebee gaafa walta isaa liivii feesbuukii banatee miilaan horiiwwan har'a bilbila fayyadamtanii yeessiniif homaa miti jechuudha. Nuti garuu warri dura isa jala turree waa baay'ee irraa barannee jechuudha. Hanatu wareegsiisee har'a awwaala kaayee waccadee biiraalaan buqqisanii walitti furfursanii. Teedii minifira wajjiniin Dubaayitti mancaanii jechuudha daggafatanii meeduu caalutu irratti. Nutasii iyyinee meediyaa sochoosna. Dhugaan sunuu hin baane har'a immoo garuu mucaan kun haala haa caaluun hojjechaa jira handaala. Andaala marrarree nu harkaa nyaachisuu fi jala deemtanii armalloonni dhorsa dhabdanii jechuudha. Shalloonni hamaara jala hudduu keessan banattan xiirri sadaqaadha fudduu keessan hamaara jala banattanii gadi baatanii mucaa miskiina kanarratti duulchisiistu jechuudha. Soolamii gadi galoodha jechuudha. Intalli wallagga jettu sunirra gadi galoo hilmaan diqaalati isinii dhugaa rabbi isinii Oromoo miti jechuudha. Odoon raachee fi andaalan balleessaa qabanii raachee obboleessa kooti Oromoodhaati nama ola deemadha nama Oromoo guddisu. Andaalamati wallisaa keenya jettee keessan gorsuu qabda malee diina fuulduratti baastee mana yoonii maanyaa seentee yeessa jechuun hin qabdu. Ayyaati dhugaa nu baasi akkumaati jette dubbiini suurri kun suura inni dabaddabee jettan suura handaalam dabaddabee miti. Suurri kun micayyoon tun waggaa 3 dura diraamaa hojjette. Dhaqaa feesbuuka ishee gashii wareeggamtee dheengadda uummanni jalatti waan hin taane barreessuu malee dinnaan Facebook ashii guban malee jechuudha akka viidiyootitti gadi dhiistee jirti mucayyoo. Diraamaa hojjetame dhaqxee diinni irraa kuttee diraamaa hojjetame diinni irraa kuftee fiddee kan bara meeqaa gadi guurtee jechuudha. Kanaan booda shalloota haadha jala deemtanii yeessin jedhiin addi qalaa abbaan kee amaaraa haati kee Oromoo abbaan kee amaaraa haati kee Oromoo jechuudha. Diqaalaa ilmaan makaa jechuudha sentuu nu gubaa jira jechuudha. Taa'amu jaalaa sagalee yoo ta'u diinaan kenniin dabarsitanii. Zena, akan bulte safu jirtu. Mucaan bardhaabii tola barbeekta mucaan dhaabii tola baay'ee bareedaa masara dhaabaa bargaafattee jedhanii hin illakki ani jaartii hin barbaadu jedhee dide jedhan beekaa hin gaafatte jedhan. Warri dubartoota warra gaafatanii inni dide inni sun beekamaadha. Tokko lammaffaan immoo warri akkana ka moonetfaa jedhan dhugaa rabbi. Sini bakka cibboo mana sargii seetamu ol jala wacina sagaleen taatu moo hin taatani namna jala jirtu viidiyoo andaalamii hin hojjettu moo hin hojjettan gaafii tokko bichaa nutti hima. Hin hojjettanii sagalee taatu moo hin taatani diina harkaa fuutu moo hin fuutani Oromoo sissilaa boo'u malee sissilaa gadda jaalattu sissilaa boo'a jaalattu sissilaa shurraaba namaa hojjechiifachuu jaalattu. Ni fuuta mucaa miskiina kana diina harkaa jechuudha. Diina irratti duulaa jirtu in argitu shira irratti xaxamaa jiru in argitu mucaa miskiina ola deemaa kanarratti jechuudha. Odoo innuu haadha manaasaa kana wareegee jechuudha. Odoo inni haadha manaasaa kana wareegee micayyoon tun gosa qabdi abbaa qabdi haadha qabdi. Gosti arsiitii fi gosti micayyoo harargee walitti dhufee gumaa walirraa fudhatee walirraa nyaatee walitti taraaraman nuti ilmaan abbaa tokkooti jechuudha.
Soolam gadi galoodha harka kennee jira dhiifama jedhee jira dhiisa hin tuqnuu jechuudha ammaaf itti deebi'ee viidiyoo waraab dhiifama naa hidhamuu didee viyuu isaa baay'atee jedhee jira. Kanaafiyyuu Oromoon dhaggeeffadhaa dhugaa rabbii gaafa handaalam takka takkaan ol tazzabaa jirra takka takkaan laala akkuma seenaa hacee irraa shikiriit godhachaa jirra koomentii keessa warri yoonii maanyaa jala deemtanii haasaa jirtanirree warri mana isaarree seenta irraa shikiriit taatanii suurri namni nun argattanii miti. Nuti amaariffan dandeenyu gatii amaariffan dandeenye jettanii miti ni dandeenyarree argineerree ni beeknaa jechuun argina gadi buuneen nu suura keessanii fi gastii ishkiriit godhaa jirra garuu sin of hin beektanii jechuudha. Hin hojjettu moo hin hojjettan mucaa kana nutiyyuu hadabataa nutiyyuu adabbiitti kennata akka aadaa duudhaa qabna hayyuu qabna beekaa qabna dhasii abbaa gadaa qabna nuti Oromoon safuu qabna nuti Oromoon miliyoona 60 nu safuu qabna. Akka aadaa duudhaa keenyatti gaafatannee hadabannaan daalam ati ba'i nu gidduudha jettanii ni baastu moo baastan diina of gidduudha viidiyoo dalagdanii jechuudha. Namtittii tanayyuu yoo tokkummaa qabaatte yoo si dhiiraa dhalaan gadi kaatanii namtittii tana balaaleffatta seerri sinirraa gadidha. Haala kanaan garuu callistanii diina hinni shiratti xaxee bira kabootii jedhatti ajjeese minxaafi dhiiga duwwadha kuni maalii duwwadha jedhee akkanatti mucaa qoroxxomuu kaate kanatti fuutanii hoodhattanii hotti kennitanii nyaachistanii borummoo Oromummaa walitti qabnu walillee hin beeknu keessattuu ijoolleen arsii bilees waa'ee amantaatirraan ka'aa jirtu jechuudha. Waa'ee amantaa boodatti deebitu firii handaalam jedha dhugaa waaqayyoon. Si dhugaan kennarree haa handaalam torbee tokkoon dura oduu ati manaasaa kun hin boqatini wareegga dabaddabamaa ture makiinaasaa harkaa fudhatanii caccabsaa turanii jechuudha. Dubbatatee jira viidiyoo san yoo gadi lakkiste si ajjeesna kan jedhaniin viidiyoo san dabbaqee taa'aa ture har'a garuu waggaa hidhaatti galee gadi ba'ee jira viidiyoon suni jechuudha dubbatatee jira mana seeraa keessattis mucaan kun diinni suni isa ajjeesuuf dhufee ishiirra bu'uu danda'a hin beektan ragaa hin qabdan inni beeku waaqa tokkichaa fi ishii boqotte qofadha haala ittiin boqotte kan beeku. Handaalam yoo ta'e bakka ati manaasaa oolte beeka daqiiqaa takka keessatti biraa gadi ba'a dhiirri dubartii eegaan ol dhufanii akka barbaadan godhuu danda'u fira fakkaatanii. Hiriyaan nama nyaatti gisee ammaa jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaa hin beektan dhugaan ilma waaqati. Garuu mucaa kana fuutanii hin dabarsina ijoolleen arsii immoo adabadhaa gadi ta'a namni arargee fi arsiin adabadhaa jimma hojjiniin jechuudha. Kutusada amantaadhaan wal arrabsaa jirtu jechuudha tuulama arrabsaa jirtu. Nuti immoo tuulama nu arrabsitanii somaa nurraan hirristanii nu jaalattanis omaa nuuf hin dabaltan jechuudha. Nu garuu dhugaaf dhaabbanna hin falmanna mucaa jechuudha. Aleessa aceef waa baay'ee dalage. Wallisaan kutaan qabu Oromoodha. Kanaaf hojjedhaa mucaa kanaaf dhaabbadhaa diina jala kaattee yes hin jedhin diinni morma si kutuuf deemti. Ilmaan gadi galoon ilmaan seenaan beekne dhugaa rabbii Oromoota namu hin gubanne wajjin himne. Nu gubdani dhugaa rabbii diina nurratti faarsituu beelu baatanii amma Oromoo ta'ee kan yoonii maanyaa rufaaliirra naqatee yaa'u meeqa jira. Gooddanyumti xiyya takka rufaaliirra naqattee har'a dhiifama nuun jette rufaaliirra naqattee maasitti kara deemtu ni jettiin namticha gadi galoo kana yoonii maanyaarra keessee jechuudha. Kana dubbadhaa hundi keessanii yaada biraan dubbatiina warra zala jirta hundi keessan nama 55 sagalee ta'a handaalamii rufaaliirra naqadhaa firii handaalam jedha namtitti gadi gaggalabbataa hojjedhaa hundi keessan gadi galabbataa hojjedhaa raachee fi namicha raachee fi handaalam irratti ka'ee jira isaan tarka keessaa qabachaara. Jirraa dubbadhu. Ilti keessan dabaree olii kennaa dubbaddaa. Jala taa'ee sun naggeeffachaa ture gubbaallee taa'ee sun naggeeffachaa ture ijoolleen keenya warri deemtanii amaara jala deemtanii jala namnitanii teessanii isa deeggartanuu wallaahi baay'ee si nama gaddisiiftu. Artistoonni keenya amantaadhaanis ta'e maaliinis ta'e keenyadha. Amantaadhaanis walitti hin fidina. Gandummaadhaanis walitti hin fidina. Kan keenya dhiiga keenya jechuudha kan duuta keenya kan shakkame kan keenya nama balleesse uummata Oromoo miliyoona meeqa isa balleesse adabachuus hin danda'a isa badiin taane baafachuus hin danda'a nuyyuu sagalee waliif ta'uuf hin geenya namichi dheengadda Hacaaluun baga du'ee Hacaaluun zareenyaadhaan baga du'ee Hacaaluun namicha jedhee intanii ta'a ture nama artistoota keenya warroota muuziqaa baasan warra dheengadda qeeqaa ture warra itti kakataa ture akkamitti jala ta'anii isaan isa orduuf an Oromoodha ofiin jedha. Koo ajjeesa keenyadha inni du'es keenya lachuu keenya mucaan ganarii guddataa jiru mucaa ganarii saba biratti eenyuun birattuu jaallatamee guddataa jiru innuu kichuudha rabbuu harka isaan taasisinii jechuudha xalaata baay'ee qaba akkuma ati jettu dhiyeenya makiinaa harkaa fuudhanii jedhan caccabsanii jedhan tuubboo keessaa baafamee jedhan Andu'aalam dheengadda dhiyeenya jechuudha wanta kana xalaatiin isaallee gochuu danda'a akkuma wadaaja qabu xalaata qaba
namuma dhuunfaatu sodaacha isaanii ture jedhan Oromoo dhumti jechuudha. Isinii galee Ijoo sagalee ishiiti moo kiyyadha? akkam Seenaa. kan Natti keessa dhagahamaan jiru. Ishiin sim jedhee okkee itti fufaa namni biraa jechuudha. Itti fufaa namni biraa ishiin hafuura iyyuu hin qabdu binaan nyaanne ta'uu hunduu soomarra jiraachuu hunduu sagalee ishii maal dhagahuun jiru durumayyuu. Hundi keessan gadi galabbataa irra naqadhaa warra gastii koo seentan. Hundi keessan. Siimiti. hundumti keenya sagalee taanee Dubbaddaa yaada biraa namni qabdan. nagaa mitiin Sooree hoggale. Dhagahamaa dubbadhu walifalatti siqee. hundumti keenya sagalee taanee irratti hojjechuu qabna. Kun shira mataatti yaadanii xaxanii fidanii malee jara lamaan dhiisanii raachee waan itti dabalaniif anaaf gaafidha akka kootti hin beeku. Garuu isaan lamaan sun wal fuudhanii jiru. Yoo jenne raacheen isaan biratti galaa. Raacheen mana maalitti sila micoon kun kan du'e halkan jedhame raacheen sa'aatii sanatti maal godhaachi akkamitti raacheen hin beekee. Raachee kan itti dabarsaa jiru soolami. Raachee waa tokkoo ta'e soolamtu itti gaafatama. Soolamidha kan itti dabarsaa jiru soolamiti iyyuu shira kana xaxaa jira. Soolan Shira kanarraa immoo nan dhaabbadhaa jedhee jira. yaadatte yoo ta'e. Cigoonate anaaf deemtu naa gala garuu akka kee biyya keessatu hin jiraadhe intala Oromoo ta'uu kan maqaa ishee wallaalus intala Oromoo ta'uu ishee nan beeka sii gale. Maqaa ishee wallaalus aadaa Oromoo uffannaan akka isheen beeksisaa turte moodeelistii Oromoo akka isheen taate nan beeka sii gale. Akka kee garuu ishee faana interviyuu hojjedhee ishee faana taa'ee nyaadhee dhugee dhugaa ishee garuu nan waalle. Amma humna koo intala Oromoo ta'uu ishee qofa sagalee ta'eeraaf. Amma humna koo sii gale. Akka kee ishee faana nyaadhee dhugee dhugaa ishee nan waalle. Inni riyyaa koo ta'ee dhugaa ishee irra hin teenye. Suurri kun hin dubbata sii gale. Akka intalli kun ofiin ajjeesne akka intalli kun ofiin hin miine suurri kun hin dubbata. Yoo ati dubbachuu baattes. Garuu ati waan ati haasoftu ammayyuu waa'een of tuulummaa kee haasofta sii gala. Cinii. Namni arrabseefammas eeyooti siin si arrabseefammas maaliin si arrabsa maal keetiin zarii keessa kamiin si arrabsa nam maal jedhee si arrabsa nam dhibbarra of hin kaa'ina dilaanaatu lafa xaasi godha foon haadha konaa nyaachuuf si galee of beekta waan ta'eef of beekta ani sanas ta'e kana dhugaa nama tokkoo bira darbuu hin danda'u dhugaa koo namni haa fudhatu haadhi sunni waa biraati si galee faana nyaattee dhugdee garuu inni gwaaddenyaa kootetti ati utuu keessa isaanii sirriitti beektu ijoolleef deebiin taane deebisaa cigootiin immoo asirratti namootuma maqaa ishee hin beeknetu isheef sagalee ta'a. Ati inni maqaa ishee beektu yoom sagalee taate? Ati inni ati faana nyaattee dhugde yoom sagalee taate? Cini yoon isheef sagalee ta'e asiitii isa kanan naba isa lubbuun jiru nan naba jetteeti albaata ofirratti si galee nan beeka waan ta'eef onnee kee hin beeka duratti si gala garuu cigoo dhiisi na faana cigoo dhiisi. Cikoodhiis sittaaf irraa gadi sitti dhiibeen si faana haasa'an gaafa naasa. Garuu hobbaatii kee banaa fuutee lubbuu namaa kanarratti dabarsuuf baay'ee kaayoo taskeechatti siidhe dubbadhuu baay'ee. Maal jedhamoo kun qimaalaamiin gabaree galii haadha ammooti. Eenyaan baay'eessi waame gadi bu'iika guddisa badii. Ganaa asirra dabanii waanuma qalbiitti qabanii too jechuudha waan kana. Mucaan kun waa tokko haa ta'u. Fira maal qabdii miti. Zarii maal qabdii miti jettee bee. Qinii haadharaa. Haadhi koo haadharaa jette abbaan koo abbaa raachite. Hani obboleettii isaati. Rabbiti nama waaqayyo ol guddise ati gadheen kuni goonni tiktookii kuni gaddeebisuun dhaqee haqaraacheen dhokse sanaati falaffadii baasi. Achuma teessee qamadii ofitti Keeniyaa keessa teessee qamadii marqaa qamadii ofitti gadi guurtee teechorraa dhuufuu kee afuufaa oolte harma nadheen ilaalaa ooltu sassaate lubbuu namaa. Nama koomentiidha waan tokko jedhe. Qimaalaa. Rakkati warra koomentiidha waan tokko dubbatu. Qiniiwwan haadharaa ilmaa shallee beetu warra fagaara ishii ol baha jettee fagaara ishiitti mul'isaa ooltudha jechuudha.
Qananiin yoo duute raacha tajjeese abbaa warraa seera jala jira dhaqiitii duuba deemii qoradhu haala kamiin duute jedhin raacha irraa maal barbaaddeeti raachanii gaafii gaafattanii jirtu akkamitti duutee jetta yoonii maanyaa jiru itti dawwaltan atirree itti dawwalte hin beeku ani seerri qabatee jira duuti ishee anaaf gaaffiidha duun isheeyyuu na amansiisuu didee ani booranan jira isiniin jedhee jira miti maal irraa barbaaddanoo kanaan alatti dhimmi isin irraa qabdu maa dhimma dhuunfaa raacha irraa qabdamoo hiqaa qaba raacha irraa qabdamoo raacha sirra jaalate moo nama kee ajjeese raachan ol bahi dubbadhu nuti irraa baasa waan irra jiru jechuudha. Isaan ala jireenyi isaa si guba uffanni si shik loorsii biti ofirratti gadi naqe birrii san nasi erga chiggaarama ilmoo chiggaarii jechuudha. Ilmoo ashkarinnatii keenya jalatti bule qimaalaamii haadharaa biddeen harka obboleessi koo harka kiyyaaffatee nyaatee akkatti ilaallu kaasitti kennaa turree jechuudha kadhattoota. Kolbaayee takkaa dubbadheen beeku garuu hanga miila duraa irratti duulte garuu amma ministeera keessii goraa goba diddee jechuudha. Gattaa yennaan diddee hafuuftuu haadharaa. Kottol deebii maa ganna darbitan jedheeniti. Rakkoon maalii jettani? Rakkoon maali warri jettani? Ati deebii deebisteefi warra rakkoo jedhu kanan raggaxeen oole aanchi kottuu deebii anamma maana buusteettu sun sitiyyuu na jala dubbate. Qostu beena kaksitu malla kofalchiisa obboleessa koo irratti kana labsaa ilmaan gadi galoo jechuudha. Haadharaa itti darbaati arrabsaa obsa nama fixachiisti boomman Oromootuun isinitti ulfaatu gisee hamaara jala dhaxxanii fagaara keessan qabattanii hamaara wajjiniin viidiyoo micayyoon diraamaa hojjette fiddee dhufteetu irratti kuttee mucattii ciiniisuun hin beekne akkati teechoo irra teechu sanii xiyyaara keessan jira of seedhee uumaan abbaa kee jetta kadhattitti haadharaa gaariidhaan biyyaa baate beekti si beekna akkatti gaariidhaan hoolota gara buraayyuutti dabartee buraayyuudhaan immoo fufaa gara naqamtee dabartee naqamtee keeniyaa si oofee buleessi kee jechuudha. Leessumni kee keeniyaatti si fudhate sababnoo sababa dubara duudaa gudeeddeef jechuudha. Diqaalaa haadharaa kottaa natti dhiyeessaa nanan tuqube. Koomintii jalatti dheengadda ijoolleen naga labbina micayyoonti warra beekamaa irraa dhalatte dhiisaa warra akkasii jette koomintii deebisaa turte. Maala eewun narra gorisiin jedhee ceenii hojii kee beekta muka sitti naqaanii raachuu irratti qomaaxaa haadharaa. Inaffaru gisee niitii dhirsa qabdu raachatu jirrafaa hafuudhe andaalame dhagee andaalam gaafadhaa seera jala jira andaalames immoo hajjeesuu isaa ragaanii qabdu akkamitti raachan gadi bee andaalam tajjeesen jennee jedha afaanama guuttate. In argine ka atoo cubbuu waraabbatte inni maa cubbuu waraabbata raacheenis Oromoo dorraachenis immoo andaalam immoo micayyoo kana hajjeesee hojii seexanaati Oromoo gumaa baafatu Oromoo tuyyuu gumaa nyaata malee hamaarri gumaa nyaata gumaarree hin baastu jechuudha. Namticha kaleessa Haacaaluu na tajjeesisiise warra Haacaaluu ajjeesisiistan torbee tokko keessatti birrii meeqasinii kenneedhu jala birrii fattu dhaxxanii suura diinni gadi baaste uftanii balaqqaxamtuu jechuudha. Asirraa afaan kee seentimeetira 5 goote. Gadi galawwan haadha gadiraa budaawwan haadha keessanii jechuudha. Haacaaluu nyaattan immoo raachatuutu lama keessaa mataa ol qabatee kottaa nyaaddaa kaa kanas eenyuman harkaan nyaanne irratti lubbuu ol dabarsina malee eenyu isiniin dhiisu raachirratti. Safuu gargaara. Maalinni seenaa ofiin boontuu maalinni safuu maalinni jettu seenaa lamuu dhaggeeffadhu sitti hima. Mucaan hin beekaa akkatti micayyoon duute raachatuu beekaa jedhee soolab dhagee viidiyoo dhaggeeffadhu. Gastii namaarree seenee dubbate. Gastii mucaa namticha gadi galoo yoonii maanyaa jechuudha. Dhagaatii dhaggeeffadhaa gaaffii nu gaafatinati. Dhimmi gandummaatii fi dhimmi dura olitti kaasan dhimma salphaadha. Kun garuu dhimma lubbuuti. Mucaan kun sanuu biyya keessa jira jechuudha. Viidiyoo akkanaa mucaa kanarratti dilagee biyya keessa jira. Wayyoo ta'e garuu akkatti gaafatamtu viidiyoon kee gus seenaaf sii ta'a jechuudha. Zarii maal qabdi silaa dhaqee tana ishee agarsiisaa jette dhaqeetii ati raachoo wayyaa ta'u nu laaltammoo gisee san waan goota akka dhugaa Haacaaluu dhokate dhugaa Haacaaluu nyaattanii warri hacee ajjeese taa'ee nyaate warri haceef dubbatu hidhaa keessatti dararamaa jiru kana miti jechuudha. Gadi galoo ilmaan cubbuu ilmaan gifanyaa jechuudha. Kanaaf akkanas hin godha Waaqayyoo. Dhagbaafadhu nu maaltu galche raachee maaltu galche raachee bilbila bitteetti kennite moo? Bitteetti kennite immoo raachee biyya bulchaa jira. Dhaq Dooktor Abiy Ahmed Shimallis Abdiisaa gaafadhu. Jawahar gaafadhu irratti dhiichista biti isaantu biyyattii bulchaa jira. Dhaqi mootummaa gaafadhu. Haqaa nama du'ee raachessii baafa. Raacheen dhimma dhuunfaa mataa isaa jiraata jireenya isaa jijjiiruu obboleettii isaatiin ol argatee mana tokkotti galuu gammachuun jiraachuu bultii godhachuudha malee wanti kana dhimma lubbuu namaa keessa galchee abaluu ajjeesee maalli macarrashaa dhiqaa daraa. Haqee gadi galoo nama gifanyaa mitiin.
Raachin namaafuu gisee sagalee ta'u tubatee qoratee sammuu isaa keessa naannesseetti gadi ba'ee sagalee ta'a. Akkuma kee bubbisee dhufee la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  Oromoo kutaa akkasii akkas taatee bolalalalalalalala jedhu dhaltii haadharaa. Hudduun hadheenis simachee jira. Hudduun hadheeniitiyyuu qullaarraa gabbaastee luka hedda qabadhaatteeni geemii qabata godhattee ta'u hudduun hadheenii fi harman hadheenii ilaalaa ol taasirra. Gadi galoo haadhara. Qimaalaa. Soolam jechuun gadi galoo jechuudha. Sarraatanyaa keenya turtee jechuudha. Tirraafii keenya nyaattee nurraa nyaanne jechuudha. Atanaadha qabdumaan sarraatan innatii nutti galte. Gabaree nutti galtee qotaa turte. Ni beektaa? Gabaree nutti galtee hoolota keessa dabartee jechuudha. Hachi gara galkalkuyyuu keessa lafa keenya qotaa turte jechuudha. Gabaree eessuma kootti galtee. Qimaalaa. Gadi galoo haadharaa sii fideen dhufa. Micayyoon hin dhufte jechuudha. Hojii haafixxuun seenaa kee gassii guurti. Obsa nu fixachiisaa jirta. Lubbuu namaa fuudheeti miskiina. Handaala majjeesuu ragaa qabdaa? Raachin immoo bira jiraachuu ragaa ni qabdaa? Hodoo beektee sila artistii kanarra gorteetiyyuu harka diinatii baasta malee diina wajjin hin bineensatti taatanii nyaachuun kaatani. Nama beekamaa, nama hayyuu kabajamaa kana jechuudha. Budaawwan haadha gidiraa. Dhabama si haa godhu yeroo gabaabaa keessatti. Diinni Oromoo tanaadha mucattii tana yeroo darbirree gadi ba'eeti uummata jimmaati waan inni jedhe jechuudha. Intala haadha gadiraawu gadi galoo shallittii haadha raawayyuu warra maccaan jettu xirooftittii na dhiirri shan hudduu kee keessa silaalaa oolu dhiirri shan sitti fincaa'aa oolu intala dabbaqteettii samtiktii haadha gadiraawu gadi galoo haadha raawu intala shaarmuxaa bayezzala bukoo dhiirri shantamni sitti fincaa'aa oolu qomaaxattii haadha raawu dhaqe hudduu kee jala qabadhu siyaa gorogoro beekayyuu hin godhu kaa. Jaarkaarra godhee dubara duudaa gudhee dubartii jabduu gudhee dadhabee jechuudha. Dhaqishii mataan sitti ol seenee kan jiibis maarii yookiin mukutumaa sitti tola. Ola zagazzaqu asii olee hudduu keetitti. Tan haadha komentii tattee barreessee jalatti nan dhaqqa. Machooftuu waan haadha. Samtuu haadha dhiirri shantamnu hudduu keetti tolaa qaraqaruu soolammaan lugalchee ruuzee hambee kutuu ruuze sanuu nyaata. Gadadamtuu haadharaa immoo ciniin jiran mataarraa gassi gabaree galiiwwan haadhara. Kottaa gabaree nutti galaa. Deemi yoo akka raakeetittan biyya keessa jiraadha jedhe ashaakiltii gibbii kiyya tokkotti namni bishaan itti naana quyyuu dhabee jechuudha. Namni bishaan itti naana quyyuu dhabee kottatii achi jalatti aanchii obsee muhiitii godhee ofii mudii tara guutuu nuukee warra nu arrabsu. Achi jalatti kottutii birriin nan kaffalaa fi ji'a dhufee sanaa tsadda'u galee xuuf dhugaa qaba raachani. Geebiraachee fedhu laala akkan lallaasaa fedhu bassoo barbaade biddeenaa fudhatee takka keenyaata foon muree jechuudha. Kun ikkoo daakuu qabadii malee homaan Keeniyaa keessatti dhuunfuudhaan xiraa'ee garaa bilchaate kanaaf akkana ta'a. Shallittii haadharaa bayezzalaar harmuritti hudduu hiriiti sinaqa. Intala haadhi kee intala habbaan keessi gudeedee biraa ba'e jechuudha. Hayyuun tun jechuun intala haadhi fi hamaara jala dhaabbattee haadhi fi gudeeddamte intala haadhaa. Intala obboleessi kee haadha keetitti ol garagaree haadha keetitti gaanu intalatti haadha gidiraa jechuudha. Haadha kee wajjiniin sisala obboleessi kee qimaalamitti sita haadha kee naarrabsise. Qinii haadhara. Dhaqiitii haadha kee wajjin ol galabbaxiitii haati kee siyaa zaqazaqaa asii olee mismaarii kan hin qabnetti jechuudha. Intala haadha wajjiniin bitaa mirgaan diinni sissalaa jirtu qomaaxaa daraa bayeessila. Sita haadha kee naarrabsiise jechuudha. Haadha kee irree akkasutti gadi galabbaxamtee godhamaa jirti jechuudha. Raachee firan qabu kottaa hin ajjeestu. Xirooftittii haadha raasitu haadha koonaa haadha kee akka dhaabbilee namni na arrabsitan haadha kee guutuu of arrabsiista jechuudha. Ani yeroo miira keessa galee intala haadha kee manatti nan arrabsiisin guddisa badii haadharaa. Bayezzala samtuu dabbaqteetti haadhara. Dhaqiitii jechuudha si bakkee hunda dhudduu kee adda si gorogoranii biyyaa si baasan jechuudha intala haadhara. Intala obboleessi kee haadha kee hojii si cibsee si gorogoru gudduu kee keessa. Safu maara akkatti Intaa'obse. warra wallaggaa faana dubbatta amma muutiif jalaan gootu kana kadhattu. Muyiiti ishiin gootu ati. Wasa kaan. Tuni muditara oduu nuu kenninte muditara guutuu nuu kennu diddeete nu arrabsiisti qoya isaa deebitu. Sii kenne bir muditara. Laa muditara naa kennite kaa muyiitii fi biloo inaan kennine. Muyiitii gochuu hin danda'u galchuu fi baasuu qofa guutuu naa kenna. Siin kennaa qoy. Nama gurguddaa isaaniitti dawwallee jirraa jechuudha kaleessa. Maaliif lubbuu goota keenyaa dhabuun hin qabnu. Lubbuun handaalan ba'uun qaba handaala midhaa keessatti irra hayyuu qabna beekaa qabna. Intalli gosa qabdi mucaan gosa qabaa jechuudha. Gosaatitti iyyuu holitti gumaa nyaatanii hawlitti haraaramu malee wanti handaalam hajjeesaaf falaxaa isa tajjeese minxaafi dhiiga bichaadha jedhee kuni
Diin irratti xaxu isin immoo diina jalaa fuutanii dhugaa kee jettanii irratti hojjetan tuyyuu nama gubaa jechuudha. Ijoolleen arsii maqaa dhaattee jechuudha. Achi deemteetiyyuu ajandaa eessattumti amantaa har'uma argitanii bukoowwan jechuudha. Diinnoo asii gootas nu harkaa nyaachuudhaaf hamoommatee jira jechuudha. Gaafa handaalam waa tokko ta'e yookiin hidhaa kana keessa ba'e dhalaan takka harmalloonni jechuudha asirraa gadi baatii dubbadha almaa shalloota jechuudha. Warri har'a ajandaa kennitan kun. Isoo lamtaanan jechuudha diina yoonii malaaxan miila haceen iyyuu miila haceen qeerroo jirtuu jedhee dhaggeeffadha. Inni ijoolleen kun rakkoo qabu soolamii fi yoonii sun jechuudha. Yoonii dirbaa malaaxichi jechuudha. Maal jedhe gaafa seenaadhaaf kinoo keessa taa'e kaleessa ol baasee mana kanatti agarsiisaa ture jechuudha. Feesbuuka isaa qeerroo jirtuu haceen jennaan feerroo bittuu jedhee siimannaa du'aa eebbisaa addunyaa wayyaa jedhee poosti godhe. Suuraa haceen makiinaa keessa taa'ee jechuudha. Deemtanii diinatti agarsiitame yoonii maanyaa irra bira kaleessa koo haa caaluyyuu yoona najjeesee oolan wareegee sinin agarsiisne guyyaa shanin eeggadhaadhee guyyaa shanassan guutetuma wareegee nu agarsiise. Azzeebee gaafa walcasaa liivii feesbuukii banatee miilaan sini horiiwwan har'a bilbila fayyadamtanii yeessiniif homaa miti jechuudha. Nuti garuu warri dura isa jala turree waa baay'ee irraa barannee jechuudha. Kanatu wareegsiisee har'a awwaala kaayee waccadee biiraa laal buqqisanii walitti furfursanii. Teedii ministeera wajjiniin Dubaayitti mancaanii jechuudha daggafatanii meeduu caalutu irratti. Nuti asiin iyyinee meediyaa sochoosna. Dhugaan sunuu hin baane har'a immoo garuu mucaan kun haala haa caaluun hojjechaa jira handaala. Andaala marrarree nu harkaa nyaachisuu fi jala deemtanii armalloonni dhorsa dhabdanii jechuudha. Shalloonni hamaara jala hudduu keessan banattan xiirri sadaqaadha fudduu keessan hamaara jala banattanii gadi baatanii mucaa miskiina kanarratti duulchisiistu jechuudha. Soolamii gadi galoodha jechuudha. Intalli wallagga jettu sunirra gadi galoo hilmaan diqaalati isinii dhugaa rabbi isinii Oromoo miti jechuudha. Odoon raachee fi andaalan balleessaa qabanii raachee obboleessa kooti Oromoodhaati nama ola deemadha nama Oromoo guddisu. Andaalamati wallisaa keenya jettee keessan gorsuu qabda malee diina fuulduratti baastee mana yoonii maanyaa seentee yees jechuun hin qabdu. Iyyaati dhugaan baasii akkumaati jette dubbiini suurri kun suura inni dabaddabee jettan suura handaalam dabaddabee miti. Suurri kun micayyoon tun waggaa 3 dura diraamaa hojjette. Dhaqaa feesbuuka ishee gashii wareeggamtee dheengadda uummanni jalatti waan hin taane barreessuu malee dinnaan feesbuuka ishii guban malee jechuudha akka viidiyootitti gadi dhiistee jirti mucayyoo. Diraamaa hojjetame dhaqxee diinni irraa kuttee fiddee diraamaa hojjetame diinni irraa kuftee fiddee kan bara meeqaa gadi guurtee jechuudha. Kanaan booda shalloota haadha jala deemtanii geejjees hin jedhiin addi qalaa abbaan kee amaaraa haati kee Oromoo abbaan kee amaaraa haati kee Oromoo jechuudha. Diqaalaa ilmaan makaa jechuudha sentuu nu gubaa jira jechuudha. Taa'amu jaalaa sagalee yoo ta'u diinaan kenniin dabarsitanii. Zena. Akkam bultee safuu jirtu. Mucaan bar dhaabii tolaa bar beekta mucaan dhaabii tola baay'ee bareedaa masara dhaaba bar gaafattee jedhanii hin illakki ani jaartii hin barbaadu jedhee dide jedhan beeka hin gaafattee warri dubartoota warra gaafatanii inni dide inni sun beekamaadha. Tokko lammaffaan warri kan akka moonetfaa jedhan dhugaa rabbi. Achi qo'aa sini bakka cibboo mana sargii seetamu ol jala wacina sagaleen taatu moo hin taatani namna jala jirtu viidiyoo andaalamii hin hojjettu moo hin hojjettan gaafii tokko bichaa nutti hima. Hin hojjettanii sagalee taatu moo hin taatani diina harkaa fuutu moo hin fuutani Oromoo sissilaa boo'u malee sissilaa gadda jaalattu sissilaa boo'a jaalattu sissilaa shurraaba namaa hojjechiifachuu jaalattu. Niin fuuta mucaa miskiina kana diina harkaa jechuudha. Diina irratti duulaa jirtu in argitu shira irratti xaxamaa jiru in argitu mucaa miskiina ola deemaa kanarratti jechuudha. Odoo innuu haadha manaasaa kana wareegee jechuudha. Odoo inni haadha manaasaa kana wareegee micayyoon tun gosa qabdi abbaa qabdi haadha qabdi. Gosti arsiitii fi gosti micayyoo harargee walitti dhufee gumaa walirraa fudhatee walirraa nyaatee walitti taraaraman nuti ilmaan abbaa tokkooti jechuudha. Soolam gadi galoodha harka kennee jira dhiifama jedhee jira dhiisa. In tuqnuu jechuudha ammaaf itti deebi'ee viidiyoo waraabu dhiifama naa hidhamuu didee viyuu isaa baay'atee jedhee jira. Kanaafiyyuu Oromoon dhaggeeffadhaa dhugaa rabbii gaafa handaalam takka ol tazzabaa jirra takka ilaala akkuma seenaa hacee irraa shikiriit godhachaa jirra koomentii keessa warri yoonii maanyaa jala deemtanii haasaa jirtanirree warri mana isaarree seenta irraa shikiriit taatanii suurri namni nun argattanii miti. Nuti amaariffan dandeenyu gatii amaariffan dandeenye jettanii miti.
ni dandeenyarree argineerree ni beeknaa jechuun sin argina gadi buuneen nu suura keessanii fi gastii ishkiriit godhaa jirra. Garuu sin of hin beektanii jechuudha. Hin hojjettu moo hin hojjettan? Mucaa kana nutiyyuu hadabataa. Nutiyyuu adabbiitti kennata akka aadaa duudhaa qabna hayyuu qabna beekaa qabna dhasii abbaa gadaa qabna nuti Oromoon safuu qabna nuti Oromoon miliyoona 60 nu safuu qabna. Akka aadaa duudhaa keenyatti gaafatannee hadabannaan daalam ati ba'i nu gidduudhaa jettanii ni baastu moo baastan diina of gidduudhaa viidiyoo dalagdanii jechuudha. Namtittii tanayyuu yoo tokkummaa qabaatte yoo si dhiiraa dhalaan gadi kaatanii namtittii tana balaaleffatta seerri sinirraa gadidha. Haala kanaan garuu callistanii diina hinni shiratti xaxee bira kabootii jedhatti ajjeese minxaafii dhiiga duwwadha kuni maalii duwwadha jedhee akkanatti mucaa qoroxxamuu kaate kanatti fuutanii hoodhattanii hotti kennitanii nyaachistanii borummoo Oromummaa walitti qabnu walillee hin beeknu keessattuu ijoolleen arsii birees waa'ee amantaatirraan ka'aa jirtu jechuudha. Waa'ee amantaa boodatti deebitu firii handaalam jedha dhugaa waaqayyoo. Si dhugaan kennaa handaalam torbee tokkoon dura oduu ati manaasaa kun hin boqatini wareegga dabadabamaa ture makiinaasaa harkaa fudhatanii caccabsaa turanii jechuudha. Dubbatatee jira viidiyoo san yoo gadi lakkiste si ajjeesna kan jedhaniin viidiyoo san dabbatee taa'aa ture. Har'a garuu waggaa hidhaatti galee gadi ba'ee jira viidiyoon suni jechuudha. Dubbatatee jira mana seeraa keessattis mucaan kun. Diinni suni isa ajjeesuuf dhufee ishiirra bu'uu danda'a. Hin beektani ragaa hin qabdan inni beeku waaqa tokkichaa fi ishii boqotte qofadha. Haala ittiin boqotte kan beeku. Handaalam yoo ta'e bakka ati manaasaa oolte beeka. Daqiiqaa takka keessatti biraa gadi ba'a dhiirri dubartii eegaan ol dhufanii akka barbaadan godhuu danda'u. Fira fakkaatanii. Hiriyaan nama nyaatti gisee ammaa jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaa hin beektan dhugaan ilma waaqati. Garuu mucaa kana fuutanii hin dabarsina ijoolleen arsii immoo adabadhaa gadi ta'a namni Harargee fi arsiin adabadhaa jimma hojjiniin jechuudha. Kutasada amantaadhaan wal arrabsaa jirtu jechuudha. Tuulama arrabsaa jirtu. Nuti immoo tuulama nu arrabsitanii somaa nurraan hirristanii nu jaalattanis omaa nuuf hin dabaltan jechuudha. Nu garuu dhugaaf dhaabbanna hin falmanna mucaa jechuudha. Kaleessa aceef waa baay'ee dalage. Wallisaan kutaan qabu Oromoodha. Kanaaf hojjedhaa mucaa kanaaf dhaabbadhaa diina jala kaattee yes hin jedhin diinni morma si kutuuf deemti. Ilmaan gadi galoo ilmaan seenaan beekne dhugaa harbii Oromoota namu hin guban wajjin himne. Nu gubdani dhugaa harbii diina nurratti faarsitu beelu baatanii. Amma Oromoo ta'ee kan yoonii maanyaa rufaalii irra naqatee yaa'u meeqa jira. Gooddanyumti xiyya takka rufaalii irra naqattee har'a dhiifama nuun jette. Rufaalii irra naqattee maasitti kara deemtu ni jettiin namticha gadi galoo kana. Yoonii maanyaa irra keessee jechuudha. Kana dubbadhaa hundi keessanii yaada biraan dubbatiina warra zala jirta hundi keessan nama 55 sagalee ta'a handaalamii rufaalii irra naqadhaa firii handaalam jedha. Namtitti gadi gaggalabbataa hojjedhaa hundi keessan. Gadi galabbataa hojjedhaa raachee fi namicha raachee fi handaalam irratti ka'ee jira. Isaan tarka keessaa qabachaara. Jirraa dubbadhu. Hundi keessan dabaree olii kennaa dubbadhaa. Jala taa'ee sun dhaggeeffachaa ture gubbaallee taa'ee sun dhaggeeffachaa ture. Ijoolleen keenya warri deemtanii Amaara jala deemtanii jala namnitanii teessanii isa deeggartanuu wallaahi baay'ee si nama gaddisiiftu. Artistoonni keenya amantaadhaanis ta'e maaliinis ta'e keenyadha. Amantaadhaanis walitti hin fidina. Gandummaadhaanis walitti hin fidina. Kan keenya dhiiga keenya jechuudha. Kan duuta keenya kan shakkame kan keenya. Nama balleesse Oromoon Oromoon miliyoona meeqa isa balleesse adabachuus hin danda'a. Isa badiin taane baafachuus hin danda'a. Niyyuu sagalee waliif ta'uuf hin geenya. Namichi dheengadda Hacaaluun baga du'ee Hacaaluun zareenyaadhaan baga du'ee Hacaaluun namicha jedhee internee ta'a ture nama artistoota keenya warroota muuziqaa baasan warra dheengadda qeeqaa ture warra itti kakataa ture akkamitti jala taa'anii isaan isa orduuf. An Oromoodhaaf hin jedha. Koo ajjeesa keenyadha. Inni du'es keenya lachuu keenya. Mucaan ganarii guddataa jiru. Mucaa ganarii saba biratti eenyuun birattuu jaallatamee guddataa jiru. Innuu kichuudha. Rabbuu harka isaan taasisinii jechuudha. Xalaata baay'ee qaba. Akkuma jettu dhiyeenya makiinaa isaa harkaa fuudhanii jedhan caccabsanii jedhan tuubboo keessaa baafamee jedhan Andu'aalam. Dheengadda dhiyeenya jechuudha. Wanta kana xalaatiin isaallee gochuu danda'a. Akkuma wadaaja qabu xalaata qaba. Namuma dhuunfaatu sodaacha isaanii ture jedhan Oromoo dhumti jechuudha. Isinii galee Ijoo sagalee ishiiti moo kiyyadha? Akkam? Seenaa. Kanatti dhaga'amaan jiru.
Ishiin sim jedhee okkee itti fufaa namni biraa jechuudha. Itti fufaa namni biraa ishiin hafuura iyyuu hin qabdu binaan nyaanne ta'uu hunduu soomarra jiraachuu hunduu sagalee ishii maal dhagahuun jiru durumayyuu. Hundi keessan gadi galabbataa irra naqadhaa warra gastii koo seentan hundi keessan. Sii miti. Hundumti keenya sagalee taanee Dubbaddaa yaada biraa namni qabdan. nagaa miti. Sooree hoggale. Dhaga'amaa dubbadhu bilbilatti siqee. Hundumti keenya sagalee taanee irratti hojjechuu qabna. Kun shira mataatti yaadanii xaxanii fidanii malee jara lamaan dhiisanii raachee waan itti dabalaniif anaaf gaafidha akka kootti hin beeku. Garuu isaan lamaan sun wal fuudhanii jiru. Yoo jenne raacheen isaan biratti galaa. Raacheen mana maalitti sila micoon kun kan du'e halkan jedhame raacheen sa'aatii sanatti maal godha achi akkamitti raacheen hin beekee. Raachee kan itti dabarsaa jiru soolami. Raachee waa tokkoo ta'e soolamtu itti gaafatama. Soolamiidha kan itti dabarsaa jiru soolamiti iyyuu shira kana xaxaa jira. Soolan Shira kanarraa immoo nan dhaabbadhaa jedhee jira. yaadatte yoo ta'e.